Zayti dalaan qabdu. Obbolino juga amma awak ya bakka tahu. Isa deemta. Awwal nu adeem. Maallaqi deebisi. Yeen nu adeem nuti deebi. Ish baalage maal jechuu fedheeti. Anu rai kamu guys. Deebisii ni deebista. Dinnaan ammoo maallaqi seeraanis Anu irraa siapa fudhataa. sama? Amma deeggarfadhu. Anu jilani. Naa hundi nam deeggarfadhu. Gala tu bete. Nabita. Siin beekaa sirriitti si beekaan. Oh. Sirriitti Maalle siya futamu qabantu. seeraanis irraa fudhataa siin beeksisi galee. Amma badhaa deeggarfadhu. Seeraan Ana isaa gala fudhata. sami bakka. Isile tu sami bakka. Soqotaa maa beeksisa keessaa harka keessaa fuudhi. Anaan Anu gaafata. rati dem. Amma gattaayyee. Don rati dem. Amma gattaaye. Amma Dhageeffadhu seeraan irraa fudhata dhiisee saama. Maali? Bishaan Ashama assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoota fi jaalatamtoota chaanaala YouTube keenya akkam nagaa qabdan jecha arraanta nagaa naaf ilham pirankii ajaa'ibaa pirankii boombii roobtu pirankii rabshaa uumtu pirankii isilee hedduu takka itti rifattan baaragaa jechuun sodaachaa nama kabajaa qabu nama isin miidiyaarra kabajan eenyu namni san nama tiiktaak irra beektan yookaan wushuu yookaan immoo shaafii nama jaamurutti pirankii ajaa'ibaa bifa ajaa'ibaatiin naaf isin dalaguwaana maal jennee dalaguwaana dhiyoota nagaa gargaarsa abbaa guddaa tokko gargaaruu jira akkasumas namnillee maallaqa biyyaa itti ergi gargaaruu jira waan ta'eef asirratti rabshaa goona bakka akka maallaqa itti erginee risiisee jimaa maxxansiin maaliif taphatta isin jettee balaatti buufti bakka akka nama UK irraa dhufee jiru UK irraa siin fuudha jeenii maallaqa isii jalaa nyaatee bilbila jalaa kaasu biloo godhee ana hunda kana nimin isii hunda jalaa kaasu jidee akka ajaa'ibaa kanatti har'a shaafii biraankii boongii dhoftu irratti dalaguwaana kanaafuu hanga dhumaatti obsaan dhageeffadhaa obsaan laalaa isarratti gaa shaafira ni booya waan jiru nuti akka keessa keenya baaragaa jira wallahi mi'a asirratti ilaalan maal jetti asirratti yaa waan akkanaati soo walumaan laallaa piraankii ajaa'ibaa irratti dalaguu fi deemnaa laakiin inni nama gaarii tokko nama miskiina gargaaru immoo akkanumatti beekaa irratti dalagu yaana nama akkam akka ta'e ni ilaallaa obsaa fi kaanillee akka qabu ni ilaallaa yaa waan akkasiitiin hojii tura. Kanaafuu gaa hordoftoota keenya asumaanuu chaanala kanaan gadhumaatti nu wajji daawwadhaa sabskiraayib godhaa laayikii godhaa namuu hunda ishee godhaa jabeeffadha. Asii booda dalaguudhaaf jechuun qophii hunda xumurannee jira galatooma hanga inni dhufutti nu faana tura amma isarra dawwallee yaamna teenyee eegu jira gaara har'aa miti ganama hojii baanee nama biraan dhaqeetiin biraa deema akkasii faafuu galatooma hanga dhumaa nu faana tura. Tokko kiyya amma shaafii itti dawwaleetiin bikka jiru gaafadhee itti dawwalee hottu akkana akkana asii barbaadamnaa mijeetii isatti dawwala hanga dhumaatti nu faana tura. Hello. Boo telefoon qaabtu shaafii Ninga samaria kasi ga bro. maali eessa jirta? Asin jira kara telepon kana bra. Maali ganamaan tana eegaa dabaa inaaf illee dawwallee maal? No sibinda wala bo kalmat se no bisi ke tumam se tim samal nayai. Nayyee wallahi amma kan sin jeeti. Ha. Ganamaan tana onni si biraa kutee fi namaan dawwalee waa'ee keetii akkana akkana bakka naan jaani beektaa? Aye. Amma dafii kottu hoteela jira hoteela dasee tokko jira hoteela dasee ni beektaa? Dase. Aye. Dafii chokottu mee guutaa kana waa rabbi baay'ee takka aaraa jira. Mari mal tadi. Lawla ati dafii kottu hojjaa sun naame. Mal la kana usiana jenne fi amadi digana ra wa kabam bor wala ne ko rafsha mo re. Okay yee kottu rabshaa sun kaa kosii qabbaneessa. No la kana ya nami no je jiru ye. Hayyee dafii. Aye be. Dafii. Aye. Yaa jara keenya gaa baaraga wallahi akka tirifaa jiru anaatu jira gaara inni owwo qaba ida owwo tokko keessa golee jira tokko wajjin isin garuu hanga dhumaan nuti tura laayikii godhaa sabskiraayib godhaan lafaa isa jiru kafala mee waan jettan jilaase. yaa waan akkasiiti haa dhufuu walumaan laallaa xiqqishoo aara qabanillee jahanii dhuma laallaan saniifuu wajjin itti deemnaanii ni jira. Ati rabshaa dhawu qabda rabshaa ajaa'iba bakka rabshaa ajaa'iba bishaan tiniiti hattuudhaan nama kanaan isiin maalla hin raayyatte poolisaan si qabsa jeetiin osaamaan siraan dhorke kanaafuu maalla yoo amma dhaluu baatte ammatti naafetti wallaalla araantan amman dawwalee poolisaan qabseetti rabshaa ajaa'iba antee piraankii boombii dhoftu gaa isin kafaltiiti sabskiraayib laayik sheer godhaan naakala hanga dhumaatti nu faana tura. Waalaikum salaam. Salaamtaa jira salaamtaan waan jiree nama islaamaati nama sheekaati. Nama sheekaati nama islaamaati. Mee laaqanii? Oh laaqanii garaati tasa gobbaa'e mee. Nama harka fuudhanii hafeesanii fi silii nama harka fuudhanii hafe. Nama harka fuudhanii waan siin jiru naaka turte garuu. Oh namatti faraa. Oh mee laaqanii jira? Moo laaqanii jira bara garuu turte malee akka malee turte yoo. Awwa laaqanii jira mun ture birooni ana. Osmi laaqana dura waa si maal natti haasoo. Isin ni beektaa. Kamitti miilli si ilaalimee? Sagaleen bayu. Nan beektooti na laale sirriitti.
سمبيوخ يو سوشيال ميديا نبيت يمبيوخ تيك توك نعمل ريو نبيت يعملون يا شمرة والبرة شمرة والدفنة يا شمرة والدفنة jechuun dhuftan dhaggeeffannaa si mala amma isin waan ajaa'ibaa naamtee jirti galee waan ani yaanne waan ati ani waan akkasiin goota jee waan yaadeemsi galee waan ajaa'ibaati wallahi hedduu takka bakka ganamaan tana ila guutuu idoo waliin fuula si guuraa buleef akkasitti himaa ture bakka isin keessaan gama saayummaa tiktook irra waan postatu waan si postatu beekta saayii beekte keessaan itti himti isin amma hin beektooti. يو مالتي سي بقى تيك توك سي ما جامعان لا بيتا رمى لم بين عارفة تيك توك تديسي وصونا بيتا واحد وجهه سنجرا ما بتمو أنا فيتي أنا نمتكاتنا اوكي na dhaggeeffadhu si filma amma isin waan isin natti himatte shaafii naan jette amma duraati bar jaarsa gargaaru jirti ammallee maashaallah gargaaru jirti sababa jaarsaa jecha isin UK irra jirti dhufuuf deemte jechuudha dhufuudhaaf jechuudha duraan dhufuu deemte akka nasiibaatti dhufuu deemte ati ammoo si jechuudha kan isaan sitti dubdeeti akkana jaarsa gargaaruun fara jettee doolaara 200 nama sitti ergite jechuudha أنا مو sitti ergite dhaggeeffadhu si filma hin kaatiin dhaggeeffadhu doolaara 200 nama sitti ergite jaarsan gargaarii maqaa yaa biriishii jinaa maxxa isin jettee guyyaa يو سيبك أجيبه بالبلن الران torbaan ta'u guutuu seequu jirti. أنيو رنيتي ما لقى Torbaan ta'u guutuu. أجيبه سينجر سيد تري سيد ركون Risiitii كبوما rakkoo لنا biraabuu بكو في ديتي أن سفات أي ثم ما dhaggeeffadhu لي dhaggeeffadhu risiitii أوه لا وصفات أكنا نما بروان بيخورة تلولي في تيجان ما تسكباي namni نمني ما maal نيرجع dhaggeeffadhu atargaa geesse. إيسا إسيده في اللفيد أوكي في نتي مني الجمال وان وان قبضل وأنا كنا جيتي باسي رجعان جمنا رجعت إنك تجبر رجعت dhaggeeffadhu wanta kasi maal dhaggeeffadhu lallabin isin ammoo guyyuu dhuftu ani bikka jiru nageessi poolisaan qabsiisi maalla jiraa fuudhu naan jette malee صاحب ما توه إسم بيخيتي naan jette malee سبات أدري لا لا وان لا بودكير وان وسامة وان هذا تنو بسان تلاقينا تيتو oo وان dhaggeeffadhu وان تنو بسان والله لازم أشتري أوكي إن دردنين ترجع برادر laaqana sun taane Laaqana kana tarraa dubaree. dhaggeeffadhu waan ani siraan inni jechuudha malee Listen, ani dhaggeeffadhu. لا قاون وإداني في سولين ويدان أنا أخي أو جريسة شيء ليسين dhaggeeffadhu waan Jaraan akkasii miti, jaraan maamnee nas miti. mukayin dhaabadhu osama anaa fi isa hojjaa hojjaa seeyyee seeyyee. sagalee daa warra riisitii waa hunda siin garsiisa bara سجلي مالي kan yan maallaqa sirra ergee dullacha gargaare haya waan isa gargaarte naa ergi waa hunda siin jee إيه مكانك إيه مكانك ilhaami maqaan kiyya سنبيه قديرو أنني dhibtuu yookaa'u kanaaf ejii warbayne namni hanqarraa maallaqa natti argiyan dhaggeeffadhu si finima biyya alaarraa nama sadi qofa oke shigalee Suudi Arabiyaa fi Suudiinii fi UK irraa maali Kanaadaarraa yaayyuu keerraa afaanuu kana dhugaa jira maanuma maaliif ittaati Dhaggeeffadhu si finima shaafi maallaqa si hamatu. loo wanti kun safaataa deebi'u safaataa maal maaltu fide safaataa kana maaltu jira Dhaggeeffadhu, dhaggeeffadhu. soo fuudha kijanani beektaate naa gartee Simbiyoo kana nan beektaa? beektu ansiin beeka ani waan hojii dabarsine beekna maallaqa ergi maa wal fuudhaa maa Itoophiyaa hunda mana nuu bita maal maal waa hunda hojii haasa'inaa naa ta'e shaafi dhaggeeffadhu naaf nama nabjam taasa biyya bitaami shaafi naaf na bitam taa'ii maal jechuu beeteeti waan dabarsite atii beeka amma maali rakkoonte sana jee Rakkoon teenya dhaggeeffadhu aduree dhaba jaanamtuu taa lubbuudha ani Okay, anaaf maal jettee lubbuudha bareeddee? maallaqa kiyyaan dhabeen mee waan ati niin godha naa Maallaqa jette kee natti mee himee? mariin kiyyaatti kan Kan ta'e isa jirti mee lisin waan anaaf eti haasa'ine mee isa saahiba keeti tiktooka kee gara wallahi keetu takkaa harka sharkiin beeku haya akkam likkina laali aboo sharkiin beeku nagartiin beektaati naagar soo lafatti har'a wala garree bara naa ta'eeti si galee am booqii yaati gaa safaataa waan safaataan jishaafi waan safaadhaan si guutuu baranaa sitti haasa'u akkas jira jedhu beektaan kan saujuu beektaami allah waan akkanaati natti miti okay bakka anaa poolisaan irraa furdaa saahiba keeti jeetii Orofaan adiibuudhaaf oole fi mirkanee itti qophootee dhufte okay garuu immoo yoo fi saayummaati yaate itti taate waan taane natti adeero dhageessanii ani garuu namaati Orofaan adiiduu siin tosaa malee hojii hedduu hin fakkaman waan ta'eef isa baranaa fide shaafi dhaggeeffadhu dhaggeeffadhu boosii fi namatti lallabini ani jechuun saayibummaa jedhe kanaan wanni ani murtii haqa yoo aangamta hojjanne haqa kee murteessee haqee maal maal agartee maal argate isaatillee osaaman keessa keessin beeku dhaggeeffadhu si finima maallaqaan sirriitti ergaddeeni maallaqa duddachanaa siin agarsiisa bar sagalee hundaa jira gusan akkamii siin agarsiisa inni waa hunda ergee fitin jira bar isaafis ni qaba garuu yaa miiti gaafadhu jee anaa jihin poolisatti geetiin gaafadha ana akkam tajaajilu akkamii waan egaa hojii biyya qabaatte haasa'e wanta biyya qabaatte sagalee qabaatte bilook maaliif na goota bar waa hunda ergee fitin jira bar siin garsiisa bar waa hunda ni amantaa awla safaataa dhaggeeffadhu safaataa jinniif saafi naaf dhaggeeffadhu wanta kan si eenyu dhaggeeffadhu daffartaa lallabini daffarummaa kan keeti biloo goote barti yaaddee eenyu daffartaa saahiba keeti jeeti obboleessa kiyya obba ilaalee ani dhalaadhaaf kabajan qaba hedduun dhalaa kabaja respect dhalaadhaa akkasitti kabajeetiin anillee yoo saahiba namni na sibitees yoo namni yookaan akkana bifa kanaan cabsi hin jaanis okay tasanii ilaamoo waan taane maqaballeessi akkanaa kana maqaballeessi san anaa keetii wal sama beeka yoo moo wanni akkanaa booda feeka maarree naam jettee anaaf tolu hay maaltu ta'e kan naamin maaltu fideen kana tokkoffaa irratti
ani waan amala kana asirratti hin beeku amala gadhummaa akkanaati galee isin garuu nama hedduu keessaan jechuudha dhalaa gidaa si faarsi tiktok irraa yeroo dhalaa faarsitu isin dhufutti hin jira duraanuu dhufutti hin jira baga sun barree kanaaf jettee maallaqa jechuudha yoo xiqqaatti doolaara Itoophiyaa kuma takka jechuudha itfoorsitiin si eegaa mana hunda si qabeetiin jira jettee maallaqa si irraa nyaachaa turte dhaabuun jejjeriin narraa baasi sagaleen jira baran sagaleen jira geessaa qo'i haaduroo dhage booda irraa nyaachaa turte san booda biloo goote jaarsallee gargaarte maallaqa si rishitiin goote maallaqa si ni nyaatte ani garuu sababa hattuu kan seen wallahi shaabi dhageeffadhu boo akkanan jiin haquma sitti malee wallahi saayummaa kanaan silaa hattuu kanaan si beekaa nan beektu an dhageeffadhu boo ani jesi yaa shaabi Iti nan beektu ati maal jettuu feeteeti waan dilata wajji haasofni waan dilata wajji dabarsine taamni muudi wanni si baaseef maallaqa si kanyaatte osoo maallaqni saayiba keetii an haqaaf dhaabbadha malee saayibummaa fi dhageeffadhu Baram laal bar dhalaafi maalani wala mudor kan sinjee ati garuu wayyaa rabbi dhageeffadhu okay maali mara kun rakkoon ani maallaqi yaan fadhaa yoo miti osaamaa dhaga'uu baate saayiba kee dhaga'uu baatte seeraanis irraa fudhadhaan tasanii dhufee biyya kanaan dhufaan sagalee kee waa hunda kan keetiin dabaree jiraan yaa saniifu akkamii akkana jechaati siin dabbaru maallaqa dilata maali dalageetiin fidee bara taayeetiin fidee si fakkaate akka maal kana maaliif biloog na goota maal jechuu feeteeti Isatti sharkee maal sodee maal kee sharkee biloog sodhaa na dabbaru feetaate shaan nama kee kana garee annabi sigaa safaata akkana kami safaadhaan sa an maallaqi saayiba keetiin yoo dandeesse naa gaafadhu dadhabna an seeraanis irraa fudhadha amma booda turtii fi maarreen beekoo namuu tirfii akkasumatti hin feene laa safaataan dhageeffadhu wal bira dhachuu fiti immoo abbaa fi jiraan kaasee maaliin kan dhageeffadhu sitti himaani ani maallaqa kiyyaan barbaadu ta'a ammaa kana keessa maallaqa kiyyaa wanta akkasii malee yoo shaabi maallaqa si kana ammoo jechuun ani saayibummaa keetiif jinni yeetis an haqaa dhaabdu malee wallaahi gubillaahi sabii baata kaasaa dhaabadhu samii baadhoo fide dabaan dhageeffadhu maallaqa si kana jechuun osoo poolisaas hin qabdine osoo kabajaanis dhufe garuu amma maallaqa maali adeero kabajaanis dhufee mi hattuudha shaabi ati hattuudha dhageeffadhu na dhageeffadhu okay tuudha bagaanati hattuudha dhageeffadhu ati dhageeffadhu dhiisi dhaabbadhu osama ida guutuu dilaan sitti alaan namoota wallolee mootuu jis fuula guutuu immoo bulla maal fuula gurta maal edadi mabiraara bulee fuyi akkasii ani ida fuula sitti hin gurre maal fuula gurta kanaafu waan kan isin himte akkana itti maqaanyii ta'e jechuun salphina jechuun dhalaa faarsuun sanaan jette waan biraa miti keessaa maallaqa tisii hundanatti ergee dhalaa san bara amma seeraanis si gaafadha barshaati dhageeffadhu meetti dhaafumee buleesoo mee buleetii jamee maal naan jette isa wal baree dhageeffadhu tiktokirra wal barre sababa dullacha dhukkubee haakama jiru sana agartee sababa san irratti wal barre anaaf jalise dolaa dhibba namatti ergee dura sanii si erge ani mucoo fi maarree miti ani saanoo mata biraatiin an saayiba keeti jeetiin isaa wajjin si dhufee malee dhageeffadhu annan daffariin sitti himu jira bara Ile na agarsiisa okay. Saayiba keeti jeetiin isa si himi malee ani seeraanis irraa fudhadha maallaqa Kana feetee narraa fudhataa eti na agarsiisa. na dabbaru keeti taati fayyaan qabdu maal taate fayyaa qabaannaan achirraa lafee dhufee bara maaltu fakkaadde as keessa dhufee ta'uu nama hin taate Simbee kun beekne maallaqa kanaa deebisire maali kijibni dila sammanaan nuti maarreen maali tirfiin dila samunda ay dabbaru sin dabbaru Maay dabbaru manaamun achi sin dabbaru wallahi hattuu koran hattuu bareedaa wallaahi billaayeti xiqqeefan qaanfatu maali obboleettii dhalaan qabdu obboleettii hojii amma haa fi yaa bakka taa'u. isa deemta awwalni waa deemu maallaqa deebisi deemni waa deemu isa deemta awwalni waa deemu maallaqa deebisi deemni waa deemu baalage maal jechuu feeteeti Aanu raayee kennuu beeksoo. deebisiin deebisa dinnaan ammoo maallaqni seeraanis irraa fudhata Aanu hojii naawun jiran dhageeffadhu deedhaaf sinna qaba Inde Yarra silaa taate yarra silaa. akka dhiiraas ta'uu hin danda'an. Hin qaanfatu dalageetiin fide akkanatti maal si fakkaate simbee kun si reezzattee Bishaan nannee taa'u bali. maaliin si naqa dhaqaan si dhunga dhufeeta bishaan nannee taa'ee. Amma tubuuda. Dhageeffadhu yoo fedhee deemta yoo fedhee teessa nuti ayyaa ta'e. Amma diisaanaatiif boolisa yaamaa gisee boolisni dhufe riisitii maarree naan waan hunda sagalee isaa hundaan baasaa ogguma sani kunoo. Kunumaa siitiin eegaa guyyaa akka manaata. Lololtee maal jettaa kana hunda dawwal fuudhee biloo kana goote hin qaanfatu xiqqisha. Uumfeeti ayyuu. Ni yaamaan qoyi akkaan yaamni laattaa. Uumfeeti amma. Ati mee qabatu moo? Mee uumfeeti amma amadu. Okay saayiba Hanqan si obsee kana noobsu abbaa fedhe amadu mee wallahi billahi. Dhageeffadhu si hima ani bar lafaa fi yaa. Silaa qaataan fuudhee kana si boleessi. Wara bakka. Qaanfatu ta'uu dhalaan dhaayita.
بخاطر شان لا فارسو سين خجوا برد أنا درانو سكيس بيها بدك درانو سكيس بيها حتى من كيس ناقنا شافي بقى بشاين نرنيته قالتومي أتيمتي وسام دوران تنا ونعرفش وسام تو بشاين نرنيشه قالتومي أمان تنا وان سيفافه مرة وان سيفه أنا مالك خير بتشافه أقولي مالك خير رجال مالك ني في درجة أما أسامة صاحب خيتو كان تجيني كان قرطاني بوليس هاني سجلي خيواهم تجيسته كتب في درجة أو قال لا خبجان قوابي أو سام أمني خلنا نمشي سلا خبجان أقبته بلوك نقطة سلا خبجان أقبته مالك أنا كان سين والله حتى من كيس ولا يكفي والله يسلتوت وان ونفقاتني أخيا دقي فرد سينما مالك يخلص مخبط أنا من أجل بيدا أي خلنا ما فهمي دقي فرد بقى أنا جلوي أبونا دقي فرد ستين ماني لا دقي فرد ستين مي خفلت مو إن خفلتو كانوا رجال رجال بيسخا مي خفلت مو إن خفلتو أما بود قال ما تنيجي إن خف أكم ترى أنت سدادو سديم تمام مالي ديم تا نارسين قامون تاني بقى أنا ديم أنا مالك خير ناخفلت برا خاني سنجو أقولي رجال رجال سيراني سبيدان سنجو كيف دلو شيء قال تايري ما أعرف يدرو فيه هو فيدا تاي ترى جاي أبوش نتين تاي سيوم بربان دقي فرد تبودا إني خفض مخفض مالي شيء خبر عليه هاي عندك أصواتك أبو رجال تابع تريجي رجال كمان أنا سامر نانكن يتوبر رجال يوم الله كان خفل لي أنا عارفين ده بني سينو نمطر تبليتي قالوا أنت كان كم يوم الله خفل أما أنت أسس صراحة نقول لك كيس بكات جوز بكات رجع تسين بيا قصة يوم ماتي والله سامي كده أما قدوتنا قرش والله برانك تقولي بكاري هاي برانك مالك أنا قلت هذا برانك تقولي ما Infadu baka abo Frank wana kana infadu ana mala yusuf itu ana kana kana kita. Oh my god. Okay, Frank. What of the Baka inarin khatar gagay sorry. Shafi iramat asini jira. Kana bohiya la wallahi. Yes ama. Anti wana kana natino jitna. Ya nunta machani dudana rukubi wallahi wana de wo mshaina de wallahi. Ifam maka sorry. Baka di fama sorry. Baka di fam bro di fam. No di fam. Anta ma yati bak akam na boto Frank jito wala akar buat namana ya. Share kya di namana. Ifam baka tara gagay wan tane maka ina mbali sire. Listen ama haga gabab sinu. Shafi Sira kon kap gadilek situs ifam nangonus ifam in gadilek sin gadilek wana kana zagi ati de murat. baka di fama so. Aye sok baka di sama. Kanafus baka di. Kana wan safata kana di sa. Nomor di so mana marra de murat. Oh my god. Kana udan namara. Iduk ab yoga ka. Sorry ni fama. No mi tere wana kana kana. Nambe chuni. Sorry fama sorry bro la. In kami ni kami. Kameraman le ko le kenya. Kanafu di si baka kon ka kana yaadni kana. Ama baka di si baka sama to boda chandugi. Ama kono sunya salam ki. To di fama go to. God body akasin tenabe kana kana wan sanare godang kana akisan godang kana. Wala ina mami wala ina mana Ifa ngoro dugas akana narasi tani wallahi fadde. Ante na nama nagihati ini nama miskina gargaru garu miti akumare pisa ninja tani prank gone neti kana gone mali wa ambrati mti hamtu no matin kabu miskina kana mbaini hani bishan tana ka unda kana lenda ande dudira do kujiro wallahi dudira do kujiro wallahi billahi ya edu da kadi fam wallahi nama gari nama miskina gargaru wallahi do bi salam ki dro to kenya jinga bandi war baka di fam baka di sanu rabas bishan ugu ni bishan bishan le ite khandi dagi la abos so kutak ortoganya baka shafi iramil kuin hangana mil kono sin anti dudira do kubu jira wallahi bishan do dinete bar ilham bar anti sibar dukki takasu ge bar anti ni da mon do yus da chajira ni ilham ma anu anda do ze fula khibra da to shafi wallahi shafi nama jabar nama amane kabu nama baba da gadin janne nama jabar khanafu liki jabisa garo prank kitana nama bira kan goro comment share malaka amma kanada ramu terge erge mere anda ka ha rifadde bro wallahi lazim isi san kama walin benu jawun nagare ni rifadde ba kan sanin se sorry brother baka di fam wallahi fole edu di fam nu godini amma di fam yit salam ki di fam baka hay subscribe like wala ji bogoda wani badun dogoda wani badun dogoda na di shema baka awante mira o si jala tan ordo tonno kun comment dilati yada jawab barisu kana kun ordo tonno yaram tu baka ni tubna ya na mai tani go comment nu goda da ni kana fu tani fu gamu youtube miskina jabbe sada
waan akkas akkasiiti Kanaafuu sorry dhiifama salaam. Wallahi. Garuu wanni guddaan sirra bandu like, subscribe, like, share. Jajjabee isaan garumaatti chaanelli kun filannoo gosanaa ta'u baay'ee baay'ee jaan salaam jiin. Salaam jiin maqaa. Isaanis Kun walaa hordoftoota kiyya qaqqaayee kun shaafii turtii za'aa takkaa booda kadhannee yala yaanee chaanee pilis dhiifama naa godhiyyaa kadhadhee wallaa dirqiitti amma kunoo fidii laaqana lagatteesse dhiifama naa godha asillee warri koomantii yaa jirsa antee baay'ee takkaan arsee. Mooshin ta'e miidhagaa sagaleen illee immaan buuse jechuun waan hin takkaa godhuuf yaadan qabne yookaan waan hin godha jee hin yaadne waan isaan irra yaadanii yaa'u so'aati dhiifama godhee jee ilaamiif illee dhiifama godhee Osaamaaf illee dhiifama godhee obboleettii Deeqaalii illee walballee Osaamaa illee akkasumatti biroo kiyya wal dhabnee haanee garuu amma dhiifama godhee jira isaan hunda. Keessaniifuu faamilii tiyya isin jaalanna. yaa hedduu isan jaalanne hedduu isan kabajnaan waan akkasiiti hedduu aare wallahi nama miskiina nama nagayaati si galee kadilee san goone bakka bishaan hunda irra naqee natti illee hin dubbanne cal jee kote kadhannee akka jajjabaa dhiifama nu godhe dhiifama nurraa ta'e foollee subscribe like share godhaadhaa ni jiraan jajjabeessaadhaa isan bira jirraa. Yaa mee subscribe maafi maal barbaada akkana narra naragateeti waan inni barbaadu hunda waa yuutuu qabu hunda godhaaf akkana isin jedhamu faamilii tiyya. I love you.